Ashamar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa mulunaa faamilii jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya chaanaala leensaa mulunaa faamiliitii faaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya laayikii godhaatii viidiyoo kana na dhaggeeffadha jechuudha. Waanan qabadhee dhufee waan na tokko jechuudha. Guyyaan irraa anaaf guyyaa gaddaati jechuudha. Guyyaa baay'eetti gaddee jechuudha. Baay'een gaddee jira. Uffata gaddaas uffachuu baadhu baay'ee gaddeera. Waa'ee baduu kootis samuuna waan natti dhaga'amu tokkotu jira jechuudha. Maaliidha innis? Daawwattoota kiyya yeroo darbe waggaa jechuudha. Waggaarraa warreen YouTube koo daawwachaa turtan jirtu jechuudha. Waggaan har'aanaaf gadda ture jechuudha. Waggaa sana yoo yaadadhu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf samoona kana xiqqoo baay'ee natti dhaga'ameen gaddeen otoon keessi koo baay'ee tokko na gaddee otoon nan bobbo'a jechuudha. YouTube irraa baduun koo ta'eetii miti. Guyyaa muraasa jechuudha. Xiqqoo manuma keessa jira natti dhaga'amee calliseuma mana keessa otoon asiif achi deddeemee waanuma argee yaadadhee boo'u mulunaan dhiisin bakka maatiin holloonni koo jiru buna naa danfisanii dhiisi bakka irraanfadhu naan jedhanii na irraanfachiisanii jechuudha. Waggaa darbeessa akkasuma gaa obboleessaan tokkicha qabu kanin akka abbaattis akka obboleessaattis akka waan hundumaa akka hiriyaattis itti hobsu haadhoo koo obboleessa koo waggaa kana du'aan obbiraa dhabe jechuudha. Otoon yaalchisaa jiru jechuudha. Riifaraala Hambootti kun waggaa isaati jechuudha. Hin ulfaata. Baay'een keessan obboleessa yeroo biraa dhabdan obboleessa tokkitti yeroo qabdan yeroo biraa dhabdanii maaltu akkasitti dhaga'amu sinuun beektu jechuudha. Waggaa isaati waggaa guute jechuudha. Obboleessi koo argana biraa boqote garuu jechuudha biyya ormaa otoon jiraadhe biyya ormaa otoon akkuma duratti Dubaay jiraadhe kana caalaan gubachaa faayyuu otoo obboleessa tokko lama sadii ta'e isa tokkotti obsitu jechuudha. Nuti maatii koo keessaa dubartoota baay'anna jechuudha. Dubartoota baay'anna dhiirri tokkichuun kana jechuudha. Karaa abbaa kootii xiqqoo iddoo garaa kana edatu karaa abbaa tokko jira malee karaa dhakoos karaa abbaa koos obboleessuma isa kanadha jechuudha. Suma waggaarraa na duraa boqote otoo yaalchisuu na duraa boqoteedha jechuudha. Waggaarraa warri lafaa gaddisan daawwaltanii baay'ee keessa jirtu jechuudha. Baay'een keessan isinii gala. Obboleessa yoo waan tokkollee taatan daawwaltanii obboleessa keessaniin kanan rakkadhee yeroo baay'ee yeroo rakkadhe Itoophiyaa keessa naan jiru jechuudha. Ittan daawwadha jechuudha.
kana rakkadhe birrii way rakkadhe honjeenaa erga buukii irratti haadhoo koo kanan rakkadhe honjedheen dafeen birrii wayootuma birrii wayinaa ergachuudha na rakkina koo bakka rakkina kootitti dafee na qaqqabachuudha na ani mana keenya keessaa shii dhumaati akka wanti itti na laalu jechuudha qe'ee keessa dafee na qaqqabachuudha waan hunduma irratti jechuudha gammachuu koo irrattis gadda koo irrattis bakkuma taa'u taa'etu na qaqqabachuudha amma garuu egaa wanti na boochisu maal seetanii namni dhalataa hin guddataa waan argu argee hin du'a garuu jechuudha obboleessa tokkitti baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju baay'ee akka hangafa koottis akka qixxisuu koottis yoonni waa balleesses tilolee ta'arrabsee lakkii eenii hangafa keenya nama hundaati jechuudha እና ያው ቪዲዮ irratti illee hojjedhu jetanii warri waggaa kana faana gaddisan jirtu maaliif samoona baay'ee tokko dhiphadhee nan bu'a jechuudha እና nan bu'a samoona kana jechuudha yeroo nama akka durattiitti nama waatti maddu dhabdu bakka hir'ina keessa nan argita jechuudha akka obboleessaatti nama itti maddu naan dhabu natti dhaga'ama jechuudha bakka obboleessaa jechuudha na obboleessa keetti yoo rakkatte waa itti madda yookiin icciitii waa itti madda innaa jiru jechuudha yoo biraa dhabde garuu namatti maddu naa dhabdu bakka abdii kutatta jechuudha samoona kana dhugaa abdii kutadheetanii jechuudha nan bu'a jechuudha obboleessan tokkicha qabu kana waan himaaf jaalatee fudhate inni garuu waaqayyoon hin qaba lubbuunsaa akka banne nan beeka foonsaa lafa kanarrattis badu bara namni awwaala dhabetti awwaala argateera bakka iddoo dhiirroolu sooleera garuu nuyi foo anaafoo anoo namni na gorsu eenyu namni jabaadhu naan jedhu eenyu yoo waa balleessi namni na garafee na deebisu obboleessi eenyu maalan ilaalee jiraadha kan jedhu dhugaa bakka natti dhaga'ama jechuudha na namni maal fakkeessiti jechuu danda'a garuu anaaf maal takka na jalaa hir'ate maal takka naa guute natu beekachuudha isinii galee obboleessa tokkitti yoo qabaatte tokkittiin sana akka jakeetti naa laaltu kan utoo laaltu wasi jalaa boqote deebitee waliin argitu du'e bakka yooddoo nuti boruudhaan nutu dhaqa malee inni dhufu iddoo sanatti wal argite malee inni as deebi'ee wal arguun hin danda'amu isa kanatu natti dhaga'ama jechuudha otoon ani mana galeen obboleettii kooshii guddoo bira jira sanbata boqote ani mana galee tan jechuudha obboleettiin kooshiin guddoon hangafti keenya jechuudha ishiin nuti viidiyoo irratti hojjedhu ishii biratti hafe gaaf sana jechuudha gaafan galu sana beengalee ani natti ka'an jechuudha otoon biratti hafe akkatti gubachaa na fuushu waamallee abarra baasaarraa dhaga'ee boqotaa yoo otoon biyya rabaa jiraadhees yoo na gubachaa na faayyuu sababbiinsaa yaalchifadheera xiqqoo ishii kanatti dhagamu qobaa ta'uu koo nama na gorsu dhabuu koo nama na ayiroos jabaa naan jedhu dhabuu koo qofatu na guba malee na akkasii kana daawwattoota kiyyaa maaliif kaate so maaf kaate si maaf kaate
Innaa daawwattoota kiyyaa kana sinin jechuu barbaada. Waan inni irratis obboleessi koo boqochuu isaatti, obboleessi koo na biraa dhabamuu isaatti, obboleessi koo tokkichi koo waan na hir'ises nan beeka, waan na dabales nan beeka, waan natti dhaga'ames nan beeka. Namoonni akka kootii kana jirtu yoo abbaa maleedha kan hin guddadhe. Innaa tokkichi kun abbaa akka abbaatti akka obboleessaatti akka waan hundumaatti abdadhee obbiraa dhabu baay'ee nama dhukkubachuudha. Waggaa isaati kun waggaa tokko jechuudha. Akkasumatti waggaa tokko gahee jira jechuudha. Waggaa tokko kana keessatti takka mimmaan irraa qooreen beeku jechuudha. Takka ilman bu'aa akka waan deebisee fidu namni yoo uffatee deemu uffanni nama dhoska jechuudha. Uffanni baay'ee nama dhoska kana jechuudha.